fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Ko chaanaalii kuni Oromoo Ko chaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Arrammoo viidiyoo biraan qabadhee dhufee ijoollee koo irratti tapha tokko hojjedha jedheen jira. Innaa ijoollee kun qormaata wayiin qoraan jedhe Facebook irraan arge wanta kana baay'ee magaraana dhukkubsee egaa wantoota akkasii meemmee al tokko gara keenyatti deebisnee ijoollee warri keenya ammoo maal hojjetu isa jedhus qabadhee gara keessanitti dhufuu isa jedhu yaadee jira. Viidiyoo waan akkasii hojjedhe immoo jalqaba kooti akkaataatti kaameeraa kaa'anii waan garaagaraa hin beeku dhossanii kaameeraa kaa'u piraankiillee nan hojjedha yoon jedhe kunoo nama wajjin hojjedhu dhabeen taa'ee jira. Kanaaf kaameeraa koo amma hin dandeetti dhossuu yaala. Kanaaf kaameeraa koolle akka gaariitti yoo hin dhossine jalqaba kooti wanta ta'eef kana natti hin faradina. Amma ta'etti garuu kaameeraa koo nan dhossadhee yaada. Isa booda keekii wayitu mana jira. Keekii sana kukkutee isaan jala kaa'ee keekii baay'ee jaallatu. Keekii kana nyaatinaa jedheen biraa deema. Na dhaga'anii akka nyaatinaa jedhee yeroon biraa deemu na dhaga'anii na eegumoo hin nyaatumoo maal godhuu isa jedhuun isin wajjiniin ilaaluu ni barbaada. Baay'ee akkanni nama kufalchiisu na yaada. Meemmee garuma viidiyoo isaatiitti isin dabarsa. Viidiyoo kana innaa jaallatan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Anuma faana tura. I wouldn't like this cupcake. I want to eat it. Amma That's cake, Regan. no na dhaggeeffadha. Amma keekii kana nyaattu jechuudha gaasan isinii dhiyeesse garuu ammanii iddoo tokko ga'ee dhufutti ani amma beedruumii ga'ee dhufa. Amma beedruumii ga'ee dhufutti garuu namni tokko akka itti hin buune. Wait. So that's what we're gonna say? Ani Oromiffaan naasaa jira. Okay. Na dhageessetnitti miti? Yeah. Keekii isinii kaa'eeraa nyaatinaa na eegaa nan dhufa. Okay. Ishii? Okay. Ishii jedhe. Ushi. Kanaaf keekii kana maaliin gootan jechuudha? Hi guys. Nyaata. Yaa ituu nyaatin na hedduu. Feenet na dhageessetta? Yeah. Kanaaf ittiin bu'iin ishii? Okay. Ishii jedhe. Ushi. Ishii siifa jedhu. Baay'een isin jaalladha. Deebi'een dhufa. Okay. Ishii siifa jedhu. Baay'een isin jaalladha. Deebi'een dhufa. Okay. What? Don't touch it. This one, and then that's mine. Don't touch. No, you don't eat. Only me because I gave you my cupcake. You're gonna tell your mom. Mommy! I'm telling your mom. No.
cupcake, cupcake, cupcake. It has 13 bullets. It has 13 bullets? Yeah, in Arsenal. The high power. Oh, okay. One time, the high power, I had 9.99. I want to play Arsenal at 4 a.m. 4 a.m. Dang. It's risk. It's 4 a.m. It's 8 a.m. at the morning. 8 a.m. would be in the morning, mid-morning, I think, or evening. One time I played at 4 a.m. One time I played 4 a.m. You never played at 4 a.m. Everyone is 4 a.m. It never has been 4 a.m. We would have we would be sleeping by now. Dad, 4 a.m. I was ready to play at 4 a.m. That means I saw that bolt here, guy. Get up. I saw that bolt here. No, I saw you sleeping, and I woke up and I got my iPad and then I played. I loaded all my volume. I was loaded all your volume or lowered it? Lowered my volume. I was awake the whole time and I saw you sleeping for the rest of the time. You didn't wake up and get your iPad. When did you sleep? When did you sleep? I slept like in 5 minutes. At 5 minutes I woke up. 5 minutes I woke up. I never did wake up. And if you were playing, you would get in trouble. Dad would have saw. I would kneel down and then try kites. Mom, they're gonna be those. Okay. I made a video for chat. Mama, guys, go make a video. Stop. Okay. Baby, they're making a video. Hi guys, we're making double patelle. I'm Chef Davy. I'm Chef Godhe. And we're gonna make double patelle. Here's the first ingredients. 1/4 cup of tea. 1/4 cup of oil. 1/4 cup of grain. 1/4 cup of grapes. 1/4 cup of salt. 1/4 cup of orange. 1/4 cup of murder mystery. 1/4 cup of iPad. 1/4 of dad's. 1/4 cup of home. 1/4 cup of cake. Yeah. 1/4 cup of melon. 1.5. Dang! 1.5! Dang! Is dang a bad word? No. Everybody says in my class dang is a bad word. Dang? Yeah. I said it in my class. Bigger. Is damn a bad word? Baby, make a video. How? Baby, make a video. Don't say that. What? What did you say? I made a video. You made a video? Yeah. It's a video. She said let her explain. It's her turn. I know. You talked already. It's her turn to explain. What did you say? They make a video. What's video? It's her turn to talk. I know what you're saying. No, just let her explain. It's her word. I made a cake. I want to make cake. Mayo? No, mayo's on burgers. Huh? Mayo's on burgers. No, that's a cupcake. Cupcake? Yeah. Oh, not mayo or mayo. Karaa koo na nyaatanii mucaa koo
ishee xinnoon gidduu nawaamaa irti garaana nyaattee isaanis akkasiin beekan kaasanii nyaachuu duwwaadha ammayyuu seeyyuu na shakkamanuma nyaattu natti fakkaata warri guddaan illee waan godhan natti fakkaatu ishee garuu na shakkaa egaa xinnoo see eegeeraa garaan na didee deema egaa nyaatu moo nyaatanii anis ilaaluuf hawweeraa anuma faana ta'a. Amma nyata ani mo achi video si waraabaan ture. Kunoo tigaa ijoolleen koo amanamoodha. Itu nyaatinne eeganii baay'ee na gaddisiisanii. Nyaata kunoo seenu koo. Thank you, Mama. Yeah. Thank you, Mom. Egaa videoon koo irraa ijoollee koo irratti haala kanaan taphadhee kana fakkaata. Egaa video biraadhaan immoo yeroo biraa waa biraa godheenii isinitti amman deebi'ee dhufutti. Egaa ijoollee kootii fi komentii jalatti barreessaa fi torbee nagaa fi bifa wanaa qabaadha. Bye bye.